isii dhiiroo abba jawaariif lidatuun tokko maaliif dabaree eeggatanii firummaa walii himatu qoy. Shan Abdullaa Jiloo kana ni deeggaramoo ni morma. Jalqaba abba lidatuun 2020 keessa na fakkaata gaaf tokko akkas jedhanii turan. Anaaf Isaayyaas Afaan Warqii caalaa Jawaar Maammadii fi Gabratsiyoon tuura natti dhiyaataa jedhe. Asmaraa caalaa Maqalee fi Ambootu natti dhiyaataa, Finfinnee tuura natti dhiyaataa, isaan lammii kiyya waan ta'aniifi jedhe. Gaafa abbichuun jilbiinfatee qubeellaa kaayefsan na fakkaata. Namicha Elteraa saniif. Jawaarilleen har'aa dabaree isaa eeggatee abbichuu ilma abbaa gadaa, ilma Oromticha, sanyii ilma mucaa abbaa gadaa, ani mucaa abbaa gadaa ta'uu maaliif hin jibbe beektaa? Ilmi abbaa gadaa kun deebiseetuma abbaa gadaa ajjeesa. Kanaaf inni abbaa gadaa himachuun jaalladhu bara. Jawaararra dabaree isaa eeggatee ilma abbaa gadaa kanaan lidatuutu irra naaf caalaa, lidatuutu irra natti aanaa jedhe. Jawaariin amaaree dhiiroo. Anis ejjennoon kiyya maali beektu? Ajjeesaa irra nama ilaalcha gaarii dhala namaatiif qabutu irra natti aana. Oromoo ajjeesaa, obboleessa kiyya ajjeesaa, obboleessa kiyya isa gudeeda abbaa kiyyaa keessaa ba'e kan gadaamessa haadha tiyyaa keessaa garaa tokko keessaa wajjin lafa buune yoo inni ta'e, kan dhala namaatiif ilaalcha gaarii hin qabne ajjeesaa yoo inni ta'e, wallaahi shayxaana beektu, shayxaana jinnii yookaan waan biraa dhala namaatiif ilaalcha gaarii qabdutu irra natti aanaan akka kiyyatti. Abiy ajjeesaadha beekamaadha. Of course Abiy the killer. Abiy is the killer. Ajjeesaadha beekamaadha. Ajjeesaa lidatuun ammoo nama ajjeese hin dhageenye kanaan dura. Mootummaallee hin taane yoo akka tasaa nama gadoo irraa qabu faa dhukkee irraa kaasan hin beeku. Takkaa nama ajjeese dhageenye yoo akkasii anas lidatuutu irra natti dhiyaataa jechuudha. Ani amma biyya caalaa Gabratsiyoon Gabra Mikaayilii miti. Gabra Dirgimbillee haa ta'u. Gabruma Gimbilillee haa ta'u shayxaana yookaan waan biraa isa turra natti dhiyaata. Nama dhala namaa armaan dura dhala namaatiif ilaalcha gaarii qabu nama san turra natti dhiyaata jechuudha. Abiyyi nama duguuggaa sanyii Itoophiyaanotaa raawwate. Tigraayitti wanni inni raawwate, Amaaratti wanni inni raawwate, Oromiyaa keessatti wanti inni raawwate, Kibbatti waan inni raawwate, Gujii keessatti nama otoo inni lubbuun jiru gogaa irraa qalchiise Abiyyi mootummaan Abiyyi. Nama gara jabinarraa waraanni isaa otoo namni lubbuun jiru. Ittisa biyyaatu garaa isin ilaafaa. Waraana Itoophiyaatu garaa si ilaafaa dhageette jedhee dhala namaa otoo ati ijjatamteetiin agartu gogaa irraa baase bara. Nama siyaasaaf jedhee hooggantoota naannoo Amaaratti guyyaa tokko 9 meeqa ajjeesisiise. Hooggana waraana Itoophiyaa dabalatee guyyaa tokkotti nama Hacaaluu Hundeessaa ajjeese, nama Battee Urgeessaa ajjeese, nama abbootii gadaa 10 hagamii bakka tokkorra shan, ilmi abbaa gadaa abbootii gadaa walii guureera shan. Hey, nama Wallaga keessatti mucaa xiqqaa haadatti fannisee ani shanee jedhi jechaa fuula dhala namaa duratti obboleessa isaa xiqqaa biratti maatii isaa fuula duratti akka inni itti du'uu barbaadu sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo nu waraabaa. Akkamitti du'uu feeta jedhee filachiisee dhala namaa duratti kottaa bahaa jedhee magaalaa guutuu itti baasee daa'ima xiqqaa. So Abiy is the killer. Ajjeesaadha Abiy. Ajjeesaa kanarra nama dhala namaatiif ilaalcha gaarii qabu, shayxaana dhala namaatiif ilaalcha gaarii qabu, jinnii ilaalcha dhala namaatiif ilaalcha gaarii qabdutu irra natti aanaan akka Shan Abdullaa Baaleetti, akka Shan Abdullaa Jilootti. Jiloon akaakayyoo kiyya garuu ifiyyaamuun kun natti tola beeytani. Kalaas Shan Abdullaa Jiloo abbichuu irraa abdii mudatee jira. Abbichuun shayxaanarra fagooti. Wanni dhala namaa ajjeesa. Nama taatee nama akka keetii gaafa siyaasaaf jecha ajjeeftu. Ajjeesaa taatu eenyuun na jaalata jetteeti Oromoo jedhee waan si jaalladhu seeta. Ebiluun kun Oromoodha jedhee kan si jaalladhu eeyda. No sun na bira hin jiru. Shan Abdullaa Baalee waan akkasii irraan eegan. Ani dhalli namaa na biratti ol qixa. Oromoodha jedhee ajjeesaa ofitti hin qabu abadan narraan eegan waan akkasii. Nama qalbii qabu ta'ellee ajjeesaa biraan dhaabbadhu an. Biyyi miti maaka garaa haadha tiyyaatii waliin baan hin taane obboleessa kiyya. Tiruu gudeeda tokko keessaa gadaamessa tokko keessaa bakka takkaa waliin dhufne lakkuu anaaf inni waliin nyaannee dhuyne maan taane. Inni ajjeesaadha. Abadan shayxaana nama ajjeefne naa wayyaadha. Kana kutannoon Shan Abdullaa Jiloo kolkoloo. Gaafa qabsootanas seenni ijoollummaarraa waan akkanaa yaaduu dhiisi. Namnummaa yaada akkanaa qabullee qabsootana keessatti makamuu hin danda'u. Waa'ee gandaa fi naannoo kana. Waan inni iddoo tana waan tokko dhagayaa waan deemaa jiru kana xiqqoo namu fachiise. Namni shinniga yaadatu haa arge nuti faan ijoollee reefu seenjuu san maqaa siidheessan keessa jirteemi. Ganda bira kutaniiti, amantii bira kutanii, gosa bira kutanii lubbuu gurraattii tana walii kennan. Ummata sadarkaa san waliin gahe sikkoo fi mandu
humbanna itu afran qallu jaanii sababii siyaasaa isaanii qofa bakkaan gayachuuf ummata kana keessatti argisanii ummata waliin harki cirame ummata waliin miilli cirame ummata waliin harbi cirame kana gargar baasuun duriis hin danda'amu ammallee hin danda'amu. Uummanni kun uummata tokko dhiiga tokko uummanni Oromoo hundinuu dhiiga tokko. Sambira kunnee akkamitti namoota Oromoon ta'in sabaa fi sablammoota biyya teenya keessa jiraatanii fi ollaa jiraatan hunda nagayaan wajji jiraannaadha nuti karaan itti deemu. Oromoo irra yoo darbe. Oromoo irra darbee. Hamaa anniyyaa dhufe nama tokkitti agarte hawaasa guddaa bal'aa jaarsoo keessaa dhufe nama tokkitti agarte hawaasa guddaa bal'aa ituu keessaa dhufe nama tokkitti agarte namni tokkoon ati waa jedhanii jirtu sun hawaasa koo bakka hin ba'u wanni hawaasa koo maqaa kaaftu manni. Yaa gowwaa yoon sin jedhe maal ta'ama amma yaa wallaala yoon jedhe waa tokko hin ta'u. Ilaama fakkeenyaaf namni tokko yoo arsii badaa tokko agarte maaliif boo hawaasa kan koo bal'aadhaa akkamti na jiraatu nama tokkoon sana nyaadhoo barbaadde foon isaa fuudhee. Akkan tokko keessaa fuudhi. Tokkoon sana nyaadhoo hawaasa koo bal'aadhaa maa waa jettama. Maa irraan du'ee moo ammaaf jira hoo. Namni tokko madda walaabuutii dhufe laa si galeera dubbe. Tokko madda walaabuu dhufe hamaa arguu kee mala hawaasan irraa nyaadhee dhugee hawaasan dhaleena guddisee hawaasa ani itti dhabuu isaan jiraanne dhabuu isaan jiraachuu danda'e. Dhabuu isaa jiraachuu hin danda'u. Bakka bu'uusuu hin dandeenye. Hawaasan bakka buufachuu hin dandeenye. Biyya guutuu yeroo maqaa kaafte waa jettu yaa gowwaa yaa wallaala. Yaa kan biyyaa ba'uun beekaa si fakkeesse. Yaa kan biyyaa ba'uun biyyaa deemuun laga tarkaanfachuun hayyooma si fakkeesse beekaa si fakkeesse. Yaa kan ilkaan rigachuun akka bareedduu jiraachuun faranjii si fakkeesse. Kan araba si fakkeesse. Inni akkeesse malee maal fakkeesse mitiiti. Dhaggeeffadhu. Eegaa dhagaye yeroo hawaasa hin beekin as teessee kamiseetti maqaa kaaftu. Hawaasichis hin beeku. Namichi hawaasa kana maqaa balleessaa jiru hin beeku hawaasichi. Waluun beeynu dhaggeeffadhu yaa gowwaa wannan siin jedhuuf kan. Sadarkaa kanatti gowwoomuun maa bareedduu miti yoo. Maa yoo gowwoomaa oli biqilooma siin gowwoomnuudha. Ofitti faan gowwoomnu ho'o jenneetuma maa si fachi sagalee doolleeffanneetuma si fachi hin jejjennu maa yoo gowwoomu. Mana oliin gowwoomtu achi gowwoomtu agarachaa nuti. Maaliif boo ol gowwoomtu akkana ol gatiin gowwoomtu baasa maali. Wanni na dhaggeeffadhuudha. Booranan beektu boorana waa jechuudha hiree eenyu sii kenna. Gujiin beektu gujiidhaan waa jechuu eessaa arfuuti. Ijoo nuuf qabeenya eenyuun tuquu mirga sii kenna. Jarana kan hedduu isin ajaa'ibu nama Jimmaa fi Abiyyi adda baasuu hin beekne faatu akkaawuntii keenya laala. Mee warra akkanaa kun gabbaanii yoo dhakaa rabbi ilaalan maal qabame. Gaafa nuti waan Abiyyi dubbannu waan Jimmaa haasa'aa jirru itti fakkaata. Warra sababa Abiyyi Jimma ta'eef Abiyyi deeggaru jira. Warra sababa Jawaar Arsii ta'eef Jawaar deeggaru jira. Warra sababa Marroo Wallagga ta'eef Marroo deeggaru jira. Warri akkanaa kunini gaafa ati waan Abiyyi haasoftu waan ati Jimma arrabsaa jirtu itti fakkaata. Gaafa ati waan Jawaar dubbattu akkas. Tokkotu ganda keenya keessaa beektaa wayyaanee jechuun ijoollee baadiyyaa se'a. Akka inni dhagahetti warri magaalaa kun waan hunda caalaa warra baadiyyaa jibba se'a. Warra baadiyyaa kana yoo arganitti duulan hiriira itti ba'an akkasiif fudhata beekte. Yeroo sana fincilatu wayyaanee irratti ture ijoolleen amma hiriira baatii sirba tokko fa'aa jira. Kayyii galii jennee maan dhageessu sitti manii maan. Inajoo ooftii akka saree jirti wayyaaneen uffee qajeeltu tokko jiraami. Inni wayyaane mataanaa wannummaan akkanatti iyyantunu ijoollee baadiyyaa se'aa beekte. Gaaf tokko akka malee yaadda'e. Ganama harreedhaan shonkoora fe'e jedhanii harree gaarii tokko jiraami kan shonkooran fe'an. Shonkoora fe'ee yeroo inni gaggalu ijoolleen karaa cuftee karaan zeeqiidha bakka ittiin galu dhabe. Harree ganta namaatiif qabatee galee beekta manatti. Isa akkan taa'ee yaadda'u saayimni isaa maal taateef boo'inaan. Isi amma wayyaaneen jedhamtu nuuyyu. Amma biyyiin jedhan kun nuuyyu. Piippiin jedhan kun nuuyyu warra jedhu nu daawwata rabbi sodaadha laala. Yoo waboo irra duulan amma waboon jedhan. Yoo jawaar irra duulan amma jawaariin jedhan kun arsiiyyuu jedha. Amma rabbi jedha. Gabbaa afirra dachii rabbi ilaalaaf akkana laalta. Alkoloo. Amaan garam isin irraa deemam. Bakka yoo piippii irra piippii jedhanii gaafa haasawaan ganda wayii arrabsaa jiran itti fakkaata. Sorry, I'm sorry.
Sorry, I am sorry jedhama ustaazni keenya. Oduuwwan gaggabaabduu sadi bifa qoosaatiin isinitti himaa ittiin bohaaraan wajjin turaadha. Oduu kiyya jalqabaatiin magaalaan Finfinnee faalama qilleensaa hamaa mudachuu fi namoonni rakkina hargansuu qaban biyya sana keessatti jiraachuun ulfaataa akka ta'e dhaabbanni qorannoo qilleensaa IQIR'n gabaase. Oduu kana yeroon arge maaltu na dhagame beektu tarii faarsee bulaatu dhuufuudhaan qilleensa faalee. An kan gaafii natti ta'u jarana. Biqiltoota bileena meeqaa ol dhaabnee jechaa nutti maa turtanii silaa namni sin deeggarin jiru. Dhaabbatummaan tokkollee hin qabaan kana deeggarin dhageenye sinumatu odeeffataa jira. Haa ta'u garuu oduun isin nutti maa jirtan biqiloota bileenataan lakkaa'amtu abbaan ashaaraa magariisaa biyya keenyatti ashaaraa magariisaa lafa balleessee jedhani. Moo biqiltuu isin dhaabdan tanatu kaarboon daaksaaydii gadhiisamu. Kulleen gaafiidha. Lakkisanii biti faarsee bulaatu akkana dhuunfaa. Faarsee bulaa nama 40,000 ol magaalaa Adaamaatiin leenjisanii gadhiisuu isinitti mee tureemi. Nama 40,000 olii bar raayyaa miidiyaa jedhanii nama akka malee kijibuu danda'u. Anfaana ta'u biyya galee faarsee bulaa ta'e Allah waattu lafa badee dhadhaan lafa badee bar. Qosaadha. Faarsee bulaan nama 40,000 gariin isaanii istuudiyoo banatee gariin isaanii mobaayila bitatee mindaadhaan qacaramanii miskiina dhaananii irraa fudhatanii gaafiin hin jiru. Abbaa barbaadan irraa saamanii kaffaluu fi danda'anii namni 40,000 isaan biratti xiqqaadha. Aktiivistoota qofarra duulchisuudhaan maqaa raayyaa miidiyaa jedhanii raayyaa miidiyaan kun hojii takka hin qabu. Nyaatee achi deemee waan aktiivistoonni haasoftu caqafatee deebisee aktiivistoota arrabsuudhaan waan adda addaatiin beeytaa amaara galee amaara waliin mari'atee abbichuu irra amaaraan nu caala jedhee kanuma asii achi to'an malee hojii qabanii midhuufuun isaanii callaan qilleensa akkamitti hin faalle sila nama hojii hin qabne tattaa'ee nyaatu. Oduu qoosaa kiyya lammaffaatti yoon achi sin dabarsu